أعرف تم كم ميسينا أمتا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رب ما تيتو akka waliifis hin taane waliifis sagalee hin taane rabbumaan nu godhe dhugatti wanni keenya kun hedduu nama gaddisiisa. Waan hedduu nama gaddisiisaati wanni social media irratti deemaa jira. Uummanni keenya wallaalaan gurguddummaan sira arriin seentee fitte kun gosummaadhaa fi waan adda addaatiin tiktokii fi kana kanarraa waan adda waan sira fokkottuudhaan deemaa jira uummanni keenya. Waan sira ilmi namaa achirratti yaane idda sila barumsaa fi waan adda addaa nama babarsiisuu qabanii garuu wanni deemaa jira gosummaadhaa fi gandummaadhaa fi waan xixiqqishoo waan takka jala deemaa jiran jechuudha. Kaasii obboleeyyan keenya diinaan biyya namaa san keessatti tumamaa jiran, garafamaa jiran, fannifamaa jiran, miikaa gubanii irratti naqaa jiran wanni godhaa jiran jechuudha. Amma gaa kuni maal nama agarsiisa? Hangam takka akka Oromoon wal quban qabne nama agarsiisa jechuudha. Bikki nuti jirru bikki nuti oollu waan biraa miidiyaa irratti malee bikka biraatti hin jirru jechuudha nuti. Wallaahi waan addaati. Mee as baha mucaa tokko agartanii jirtan naannoo fedhe haa ta'u ilma Oromooti abbaadhaas agartanii jirtan. Mucaa san Ahmad Bosona Baaleetiitu mucaa san viidiyoo waraabee abbaa isaa kataa'ee booyu waraabee ture. Waan sanaanilleen isa jalaa hin fuudhee gadhiise. Garuu yeroo san keessatti namni keenya shoorarkaa addaa keessa jira. Guyyaa sadeen lameen kana waan addaa keessa jirtan isin hundinuu. Maaliif jara keenya wanni silaa isin irraa dubbattan kun hundinuu waan dhugatti akka baqlaawaadhaatitti waan na biratti bu'aa hin qabne waan silaa faayidaa takka hin qabne irraa iyyaa turtan jechuudha. Ilma namaa kabajaa qabu, kataa'ee nyaatu, kabiigee qabu. Kanaaf gaachana taana, kanaaf kaan taana, kanaaf sagalee yaa akhi yal'an abuukum maali ummanni kanaa kun yaa akhi akkamiin yaaddan qoy? Akkamiin yaaddan? Ummata gurguddaa ifii isaaniiti ajandaa walii baasee waan hin jirre keessa isin naqu akkamitti isaan sanii jecha eeyyitan aboo isin hin yaaddanii qoy. Kaasii obboleeyyan keenya Saudi Arabiyaa san keessatti diinaan fannifamaa, uleedhaan tumamaa, harka isaanii duubatti hidhamaa akkanatti viidiyoodhaan nu agarsiisan. Garuu hamilee tamiini ol kaatanii isin abaluu kiyyaattu qame, abaluu keenyaattu qame jettanii tiktokii fi balhaqalaarraa iyyitan yaa akhi bilaa areegum. Wallaahi waaniin dubbadhuun dhabe. Waaniin dubbadhu niin dhabee. Hundinuu kaanii biyya, kaanis kaanii biyya jechuudha. Mee idda silaa waan hin taaneef waan ma'ala yaaniidhaaf idda iyyitan. Silaa obboleessa keenya saniif mucaa silaa Saudi Arabiyaa keessatti akkasitti harki isaa duubatti hidhamee akkasitti tumamu, sibiilaan tumamu. Abbaan isaa biyya keessa waan isa saniin diina harkaa baasu dhabee abbaan kophaa taa'ee akkasitti booyu. Silaa mucaa sanii sagalee taatanii waan qabdanii walitti dhuftanii adaan tana mucaa san diina harkaa fuutanii galanni keessan dhugatti lakkaa'ameen dhumu ture. Hayyeegaa harki tokko xuriin baasu beeka. Harki tokko xuriin baasu. Garuu irra guddaan namaa ajantuma xiqqishoo takka qabatee deema. Ajandaa xiqqishoo takka. Abaluu kiyyaattu qabee, abaluu kiyyaa akkamitti tuqamaa, abaluu akkamitti tuqamaa. Yaa akhi abaluu keetii miti bar Nabi Muhammadiitiitu arrafamu jiraa bar. Namni bar Nabi Muhammad bira kuteeti bar Rabbii arrabsuudha jiraa bar.
سيقرأ يا إسن ورا نماتو ورا قجا خيسا هردي برا خيب إيجتاني قرو obboleessi keenya achi keessa rakkoo hamtuu keessa jira jechuudha. Harargeen teenya dhiisigaa. Harargeen hin jirtuuhu gosummaadhaan wal fixxeesiin. Gosummaadhaan wal fixan kaan irratti kaan habiibii ituunis afran qalloos anniyyaas hundi keessanuu naaf obboleeyyan. Hundi keessanuu hatta Oromoo naannoo biraatti qaba isaan hundinuu naaf obboleeyyan akkanan beekutti. Gatay garuu wanni isin amma ooftan kuni akka namni tokko biyyuma sanittuu biyyuma Arabaa sanittuu wal bira dhufee nyaata walirraa hin nyaanne wal bira dhufee hafuura walitti hin baabanne wal bira dhufee nagee wal hin gaafanne akka tokko yoo dhukkubsate qabrii walii hin dhayne nageellee walii hin gaafanne godhaa jirtan isin. Hay maali yaa akhi wanni akkanaa kun? yaa rabbii keessan sodaadha. Rabbii keessan sodaadha. Wallaahi wanni deemaa jira waan hamtuudha. Akka Harargeetitti shamarran keenyatti xiqqisaa shamarran keenyattu ol bahee rakkoo isaa ibsachaa jira. Ni beektan keessattuu shamarran keenya Harargeedha biyya keessa bifa isiin itti rakkoo ibsachaa jirtuun ni gartan bifa walleedhaatiin ibsachaa jiran. Amma mucayyoo takka eenyutu arge saaliyaalleen gadhiistee jirti. Gartani mucayyoon sun amma na gargaara jechuusiiti. Gartani namuma mucayyoo saniif waa godhu dhabne namni beeke hogga qalbiin isaatu waa taate artiistii daran sirba 15 halkan tokkotti ni baastisiisu. Sirbaan itti baastii maarree itti gootii hin je'in maaliif sammuun isii kuttee jirti khalaas. Sammuun tuqamtee jirti. Rakkoon adda addaa rakkoon keessattuu biyya teenyaa sun waan hamaa namarra gaggeessa. Gargaara mucayyoo san cinaa dhaabbadhaa. Ammoo hogga gargaartan ati gosatami hin je'ina. Ijoollee teenya Harargee isiniin baana bara. Nama keessan Harargee hogga gartan ati gosatami hin je'in. Sigade gargaarta akka obboleetii teeti akka intala Harargee akka intala Oromoo takkatti feetu amantiinis akka intala Islaamaa takkatti waan qabduun cinaa dhaabbadhu dhume hogga waagootaan ammoo kaameeraa firan qabina. Wanni keessattuu shamarran keenya Harargeetidhaa du'aasan hogga isiidhaaf waagootan rabbiittiin isin dhiiseeti kaameeraa irraan qabina. Dho'isumatti waan kannitaniif kannaadhaa fi biraa deema. Akkanattiin kanneefii jira akkanattiin godheefii jira jettanii kaameeraa irraan qabina intala shamaraa. Abbuma fedheewu haa ta'u. Abbuma fedheewu taanaan kaameeraa irra qabdanii abalu kana hin je'ina. Ammoo ani wanni isin irraa jibbu ni beetani gosummaa tana. Gosummaa tana hin jaaladhu ani. Barboo namni ituudhaan wal bare akka nama sawaaba dalagatee kara jannataa deemuuti bar. Sigala akkasii bar akkaanan beekutti akkas ituudhaan wal baru jechuun ijoollee teenya ta'e ituuti wajji wal baru jechuun akka baqlawaadhaatitti akka nama sawaaba dalagatee kara jannataa deemu jechuudha. Walirra duultan isin afran qalloo fi anniyyaa wajji wal baru jechuun akka nama sawaaba dalagatee kara jannataa deemudha. An akkasitti ilaala. Akka isin wal balaaleeffattanii wal jibbitanii
tiktok kana keessatti mana adda addaa babbanatti walla isiniin harka garuu nama qaanfachiisa yeroo namootan seenna narratti godhaniin arka akka tasaa hoggaan tuqee rabshaa isaanii san arke wallahi keessaa hin deebi'a akka waan intarneetii mana darbeetittiin dafee keessaa deebi'a bikka sanitti mul'achuu jibbaaf jechuudha. Kanaafin amma tiktok san gadi seenu yoon seenes waan birootiin fayyadamu malee bikka akkasii saniin dhaabbadhu an ilma gosaa ilma gandaatii miti an. Kanaaf haa ijoollee teenya Harargeedha rabbii keessanii sodaattanii bar qabrii tana namuu mataadhaan seenaa bar namuu nuti hundinuu kophatti seenaa bar idda akkasitti gandaan gosaan akkasitti wal ciccirtan ijoollee teenya tan adda faffageessitan ka bultii keessa yeroo bultii isaa akka diigu gootan kan obbolummaadhaan wal dhiyaate walirraa akka fagaatu gootan sigate akka tokko wal gaafatee wal fuudhu godhaa jirtan amma ati gosatam jechuudha. Harargee keessa akkasiin turree bar loqotni takka taanaan kanuma jaalateetu ta fedhe deemee fuudhaa bar akkasimi arraan tana hore arra garuu gosa gaafatam ati gosatam jedhan wallahi akka baqlaawaadhaatitti inni siniimu akka baqlaawaadhaatitti ani amaara feetu haa taatu amaara silaama goojjaamsan agartee feetu haa garuu ani wanni ni ilaalu amantii qofaan ilaalaan amantiinis islaama taanaan intala islaama tan shahadaan naaf isii jidduu jettu taanaan sabab feetee haa taatu khalaas kifaaya waataqqaani feetu oromoo taati feetu amaara taati feetu waan feeti taati akhlaaqa qabaannaan amantuma siitii ilaala malee saba isii hin ilaalu jechuudha. Garuu wanni saawudii keessa deemaa jira waan hamaadha. Ijoolleen teenya arra nagayaan bobbaatee galaa hin jirtu. Nagayaan warra isaanii galaa hin jirtu. Nagayaan hojii barbaaddattee harkachaa hin jirtu. Walitti shiftoomanii shiftaan ifuma isaaniiti achitti wal qabaa jiran. Achitti wal hidhanii maallaqa wal buusisaa jiran. Yaa obboleeyyan kiyyaa akkam taanagaa. Anamma hirrifadha dhugatti hoggaa Facebook irratti hoggaa wanni takka takka akkanatti nama sira akkasitti fannisan maallaqa fidi jechaa hogga akkasitti fannisan hedduudhaan rifadha. Maaliif tahaadha wanni akkanaa kun? Mee waan kanaaf furmaata haa finnu. Warroota waan akkanaa kana godhu qabsiisa takka jaa nillee hin tuqinaa nillee hin dhawinaa gartanii warrootan tokko ni arka mee warrootan abaluu san akkana godhee ni ajjeesna warri jettan ajjeesaa warri jettan waan akkanaa godhaa takka barreessaa lama barreessaa waan jettan ni arka hunda hedduun fayyadama sooshaal miidiyaa harka keessanillee isin hin badin biyya namaa keessa jirtanii harka keessan kan hin balleessina hojiidhaaf deemtan nagayaan biyya teessanii baatanii nagayaan akka warra keessanii galtan isin feen obboleettii obboleessa kiyya wanni baateef ilmoo teeta biyya dhiiste san waan dandeessuun cinaa dhaabbachuudhaaf haadha tee obboleessa kee waan dandeessuun cinaa dhaabbachuudhaaf malee ati abaluu gosa kiyya abaluutu maarreetii jettee lafarraa kaatee mirqaanteetuma kawali buutoo taate ati rakkoodha qabda. Gartani gosti takka tan gosa taan irra caalta hin jirtu beekiga na amani. Gosti takka tan gosa takka caalta hin jirtu. Bar qubuma keenya kana yoo kana goone bar akkanatti yoo laalle Allaahi bar maqaa rabbiitii bar qubuma keenya kana laalame gartani qubuma keenya kana yoo kana laaltan laala Allaahi bar gartani eenyu beeka akkasitti gartani
ammoo wanni nani isinii himu yookaan isiniif dhaamu gosummaa waan jaamaa dhiisaa. waan gosummaadhaan deemtan tan keessattuu wanni badduun gosummaadhaati obboleeyyan kiyya. wanni namarraa si fageessaa wanni obboleeyyan keetirraa illee si fageessaa gosummaadha. warroottan tiiktook keessaa iyyuu kana jala hin deemina obboleeyyan kiyya. ummata san keessaa fagaadha. isaan sanii fi beerran isaan jala deemu tokko jira. beerran kotte duudaa ummata kophee miilaa tokko shabaabota jala hin deemina ummata san jalaas. fagaadha isaan san jalaasu. alaikum salaam. ummata keessattuu akkamitti hawaasa kana adda diina akkamitti ijoolluma teenya Harargee tana gargar fageessina jedhee sa'aa 24 achirraa iyyuu jira. isaan san jalaa fagaadha. yommuu isin waan akkanaa kana jala deemtan taatan diinni isinirratti wal jaareeti odoo isin raftanii ijoollee teenya tasilaa hojiidhaaf biyya namaa san keessa jirtu takka takkaan hidhee viidiyoo irra qabee maallaqa hanqana isin buusisa jechuudha. odoo isin agartaniiti ka isin asii gosummaa ooftan diinni achi uleedhaan tumaa isin agarsiisa jechuudha. gartanii keessattuu Oromoon gaafa rakkoon akkanaatun buute gaafa rakkoon akkasii sun buute Oromoo oliiti Oromoo Arsiiti Oromoo Shawaati wanni jedhamaa hin jiru. akka Oromoodhaatitti cinaa dhaabbachuu danda'uudha qabna. akka Oromoodhaatitti fedhu Jimma taha fedhu Shawa taha fedhu Wallagga taha akka Oromoodhaatitti nama san cinaa dhaabbachuudha jechuudha. gartani mee abbuma mucaasanii sallaala abbaa mucaasanii sallaala yaaqi wallaahi abbaa mucaasanii silaa irra nama waa harkaa qabu silaa ta'e bar taa'een booyuu bar wallaahi taa'een booyu silaa ifii isaatiin deemee ilma isaa san diina harkaa baafata jechuudha. garuu waa dhabni wanni inni nama hin goone hin jiru. waa dhabaatiitu biyya teenya ijoollee teenya shabaaba xixiqqishaa kana oofaa jira. shamarran xixiqqishoo tana oofaa jira. shamarran silaa barachuu qabdu. shamarran silaa warra jalaa bahuu hin qabne tan shamarran yoo laalan ija nama hin guunne tanaatitu bahaa jira jechuudha. shamarran xixiqqishoo jira bar mee ilaalamee tiiktook irraa TikTok marraa ulaalame shamarran xixiqqishoo tana bar yoo laalte bar ija sin guuttu bar. Gatani tabar wanni kun waan namaati hin beeyne. Gatani tayoo haa odoo dalayduufaa bikka hojii sarraftu shamarran xixiqqishoo akkanaatiitu biyya keenya irraa ba'ee har'aan tana rakkoon hammaachuudhaa kan ka'e baatee jirte jechuudha. sunuugaa hangam takka parsantii hangamtu bikka silaa isiin deemtuuf sangaa tuun jidduma gaara Suudiitii fi Yaman kana jidduutti saaroqni dha'ee fixa jechuudha. dhiiraa fi madhalaa isaanii reefka isaaniis bar harkaatuma jirraa bar. garuu yoomi khawaan akkanaatirraa waa barannu rakkoo akkanaatirraa yoomi khawaa barannu guddaan keenya taatu ummata aqli hin qabne warroottan silaa diyaaspooraa keessa jiran jettuun warroottan silaa biyya faranjii jiran jettuun gurguddummaan silaa isin gartan kun yookaan gurguddummaan silaa biyya arabaa keessa jiran jettuun kun ummata silaa gosummaadhaan ummata keenya kana Harargee kana wal ficcisiisaa jiru. an baqlaawaadha abbaan fedhe mataadhaan gad dhaabbata malee tokko khawaan waa jechuu danda'u jiru naan. zaahiriin namatti hima waan ta'eef niin harka waan ta'eef. gartani asirratti gaa ijoolleen baalageen arrisabloon hundinuu Harargeetan akka gosaatiin gosaan adda yaasanii akka namni walitti dhihaatee salaam aleikumii waliin gaafanne godhaa jiran jechuudha.
kana jechuun akka walumaafuu namni keenya walirraa fagaatu kun diinaaf karaa banuu yaamaa bara amma fakkeenya waraanni faanuudhaa dhufe ani oromoo afran qallootiiti kanaafuu waa takka illee wanni naqaan jiru kun anniyyaati kunis oromoo ituudhaati waa takka illee wanni naqaan jiru jeetiin taa'eet malaala jechuudha akkasii raammaan tana ijoolleen teenya ijoolleen batawunii harargeedhaa amma silaa tiiktookii fi balaa qalaa tana keessaa mana banatanii iyyan kuni ijoolleen wasaqni iyyutu tuni wanni isaan itti jedhan akkana beeran silaa kotte duudaan warroottan hoggalaalan ilkeen jajalloodhaan hundi isiidha wanni isaan itti jedhan kana jechuudha sanoo mana babbanatanii barsanuun qaanfatanii silaa bar wayillee babbaratanii bar gaariidha bar silaa waa baratanii bar gaarii bar amma ta akkasiisan eenyuutu gaa eenyu maatiitu fuudha gaa eenyu si fuudha obbalii eenyu atiis akkasii waa arrabsisan kajaartummaadhaaf sit dhufee waa si gaafatu tiktok keessaa akkasitti sanyii nama arrabsita gosa nama arrabsita kun akkasii namnummaan hulaatee dhadhee obbalii salaamu alaikum ati nama kophaa jiru moo nama akkami khasiin je'uun jiru maaliif namni dhiisee jira amma dantaaf harargee taata dantaaf gosa ituudhaa afran qalloo anniyya taata si dhiiseetuma namni bikka biraa dhaqee tanuma amantiin isaan tokko dhaqee fuudha jechuudha dhiisa kalaas kun argaa jirtaniimi dhiirti dhiisteeti hattan araba fuudhaa jira namni turkii fuudhaa jira ni arka gaare amma shamarran arsiitis ni gartaniimi tawaa arrabsitu namni ibsoo taate jechuudha maaliif warrootan akkasii waa arrabsan suni laata warra keenyaas akkanumatti arrabsitii mitii jaa dhukkubni kun ni dabra as dabraa jaanii jiraa bara namni waa hedduu dhalaala akkuma shamarran keenya waa laaltutti dhiirti tunis waa laalti gartani akkuma shamarran waa laaltutti dhiirtinis waa laalti garuu warroottan wallaahi gosummaadhaan ummata keenya harargeedhaa kana walitti oofaa jettan dhaabbadhaa nurraa dhaabbadhaa ijoollee teenya harargeedhaa isinis waan hin taane ma'alayaanidhaaf iyyaan oolina sigale waan hin taanetti sa'aa teessaniin gubina deemaatii hojii teessan hojjadhaa abaluuf sagalee taanaa abaluu keenyaattu qabee obboleessa nabi Muhammadu arrabsamuu jiraa bar maal taate hoo nabi Muhammad sigalemi inni nu arrafamuudha jira ati abaluu keetiif sagalee taata abaluu keetidhaa nama internet irra teessee nama internet fayyadamu kan akka keetii maal godhuu dandeessa maal godhuu danda'a abbaan fedhanaa arrabsa waa takka illee godhuu hin danda'u laaleetumatti dhiisuudhaan qaba jechuudha ammoo yooniin nama saniifiin jawaaba deebisa yooniin jee nama birootiin na hordofa nama tokko kadeemaatuma dhufeetuma kan arrabse yooniin arge kabiraa dhufee yoon arrabse anis yoon isa sanii deebise namni nama san odoon ta'in ana laala jechuudha salakkaaniinis nama arrabsa koomentiidhaanii jaan gatani dubbiin hoggaasan sharafamaa deemti jechuudha yoo caal jettanoo hidhaabbatti yookaan nama san if jalaa baasta dhume garuu ijoollee teenya harargeedha akkuma reefu isiniin jee anniyyaas ta'e afran qalloo ituunis taatu isaan hundaanuu yoo wal barte akkuma nama sawaaba dalagatee kara jannataa deemu waan ta'eef nam tokko wal hin caalu hundi isaanii tokko
amma keessattuu ijoolleen teenya ta biyya arabaa isin mii maal irratti wal loltan ka hogga dadhabdan hogga hujii irraa baatan wal bira dhuftan loqota tokko haasoytan yookaan loqota naannoo biraa warra haasa'u jira isaan sanii walit dabalamtan wal bira ciisuudhaaf wal shakkitan jechuu bar ati gosatamii jettee gaafatta intala loqota kee haasoytu gurbaa loqota kee haasa'u ati gosatamii jettee ni gaafatta hangas takka geessan jechuudha. Gartani hangas takka geessan. Amma gaasirratti wanni nuuf haayidawee maaltu jira gaa eega wal hammeessee namni kun wal ciccireetuma wal balaaleeffachuu malee. Aboo hedha geessanii mi warra tiktok san keessa hin seenina. Ganda tiktok akkana jettanii hin dhaqina. Abbaan fedha wal haawwanni jiru isin laalaati baha keessa inumaatu laalinaahu bika akkasiisan hin dhaabbatina. Hay maaltu achiis hin dhaabe hoo? Mee maaltu maatiitu achiis hin dhaabe? Ijoollee teenya kunoo ni gartanii warrootan diinaan akkanatti tumamaa jiran biyya arabaa kana keessatti kaanis achi fannifamee uleedhaan uleedha sanuu sibiilaan fannisanii kana samii irratti hanga maallaqa fidduu jaanii haadhaa fi abbaa asitti bilbilchiisanii hamana isaa gurguree haati ilmuma kiyyaan baafadha jechuudhaan mana gurgurtee taala galtuu jira. Abbaan mana gurguree haala galuu jira baree akee. Wallahi waan hedduu qaanyiidhaati. Waan hedduu qaanyiidhaati. Iyyansa isin amma iyyitan kaleessaa fi dheengaddaa fi kana kan isin waan harkaa baran. Wallahi isin harka. Hanga isin iyyitan jechuudha. Hanga silaa waan san irratti silaa sa'aa teessan dabarsitan. Waan takka silaa gootanii miskiina keenya ka Harargee keessa jiru. Sani waa walit qabdanii silaa nam tokko waa gootanii har'a eessaa feessa jira bara. Rakkataa keenya hedduudhaa jira. Namootan sanii silaa waa gootanii har'a eessaa feessa. Yaaboo hogga waa ol baatanii waa jettan. Sheekotiidhaatiitu isin harka. Sheekotiidhaa jira ulamaa'otaa jira. Akka isaan sun isinitti hin aarre. Warroottan haadhaa fi abbaa keessanii wal beekuu jira. Gaafa isin akkasitti waan adda addaa qaraatan akka wanni sun ganda keessan hin dhayne. Kanumaan isinii dhaamaa. Sigalee abbaan fedhe abaluu waa je'ee isa sanii jechaan haadha isaatis arrabsee abbaa isaatis arrabsee gosa isaatis arrabsaan hin ta'u. Namni sun afaan qaba inni dhaqa itti haa dubbatu. Ati wanni baateef namarraa waardiyaa ta'uuf odoo hin ta'in hojjettee jijjiiramuudhaafi maaltu maal nan dhaqan? Namni tokko wanni inni itti nama dubbatuuf yoo namni tokko daangaa namaa dabreedha. Waan isan neeyne keessa yoo seeni waan namaa keessa yoo seeni abbichi sun firaa dubbachuun mirga qaba. Naamusa isaatiin deemu qaba. Abbummaan fedheewu tokko ka tokko caala hin jiru. Tokko ka tokko caala hin jiru. Abbummaan fedheewu jechuudha. Ilmi namaa kun wal qixa. Hundinuu biyyee gurraatti irraa uumame. Tokko ka biyyee daabaatti irraa uumame hin jiru. Wanni baateef hojjetteef jijjiiruudhaaf malee abaluu raayin waardiyaa ta'a. Abaluu kiyyaattu qame, gurbaa keenyaattu qame, eenyuu keenyaattu qame jettee kan deddeemtu taate ati rakkoodha qabda. Ati rakkataa dantaateetu hin beekne kanamaaf iyyuu jechuudha. Haa namni na arguudhaaf.
wanni kanaa kun dhaabbachuudha qaba. Ammoo mucaa biyya san keessatti akkasitti uumamaa jiru saniif sagalee taanee waan dandeenyu cinaa dhaabbannee harkaa haa baasnu. Tanaan isiniin jaa. Akkasi yeroo gaarii qabaadha. Bikka jirtanitti nu jiraadha. Gosummaa tanuu raadhiisa Harargee teenya. Rabbii jaatii nu raadhiisa. Wanni tun waan fokkottuudha. Wanni tun waan gaariidhaa mitiiti. Qaanyiidhaati nu dhiisa. Harargee nuti akkanaa miti bara. Akkanatti hin beekamnu. Nutiin kun tokkummaadhaan beekamna. Wal ciruudhaan hin beekamnu nuti. Ummata wal keessallee deemee nagee wal fuudhuudhaan malee nuti ummata wal ciruudhaan malee miti nuti. Akkasi nageetti jiraadha. Fayyaa nu taha. Hamtuun isin arkin bikka jirtanitti.